Ashamaa akkam jirtuu hordoftootaaf kabajamtoota chaanaalii Abdiin Inspire sabskraayib gochuun hin dagatina, laayikii gochuun hin dagatina, uummata keessan hedduu bukkee akka ga'u jechaadha. Egaa guyyaa irraa barnoota guyyaa irraa in eegalla jechaadha. Akkuma argitan suurarra kan jirtu Niikii Minaaji kan jedhamtudha. Sirbituu baay'ee weellistuu akka addunyaatti beekamtu taateedha. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu akkuma taambileen irraa agartanitti mallattoon harka kanaa maadha? Harki kun maal inni? Harka kana quba shanan kana wal kaasuun maal ibsa? Fakkeenyaa fi kiristaana tokko kan isin kiristaanummaa isaatiin beektan fannoo isaatiin ta'uu danda'a. Garuu immoo amantii warra badoo keessatti quba shan ol kaasuun isaanii mallattoo isaanii ta'ee argama jechaadha. Mallattoo warra 666 icciitii kana gaafa isinitti himu gammadaan gammachuu guddaa keessa ta'een jechaadha kan isinitti himu. Namoota ga'eessota ciccimoo hedduu argitu har'a. Egaa nekistii suura kanarratti illee quba shani kan ka'ee jiru. Nekistii itti fufee ammas quba shani kan ka'ee jiru. Pooppoo Firaansisk kan jedhamu kana duukaa akkamiin ol fakkaachuu danda'e? Akkasuma immoo mootummaa Ameerikaa kan ta'e Baraak Hussein Obaamaa ilaalaa quba shan kan ol ka'ee jiru. Akkas jechuun mallattoo isaaniidha kun. Mallattoo warra hafuura badaa. Kanaan akkasuma Maayikil Jaaksan ni beektu. Mallattooliin kun icciitii guddaa qabu. Egaa mallattooliin kun icciitii guguddaa qabu jechaadha. Artisti Maayikil Jaaksan addunyaa kanarraa darbee jira. Artisti Maayikil Jaaksan yeroo hafuura hamaa duukaa jiraataa ture keessatti nama seenaa guddaa hojjetee darbeedha. Nama icciitii isaanii bal'inaan mul'isee ifatti baasee addunyaa kanarraa darbeedha. Garuu har'a akka fakkeenyaatti kan hin fidadhee dhufe yeroo biraa bal'inaan waa'ee artisti Maayikil Jaaksan bal'inaan inaasona seenaa isaa duukaa guutummaa isaa duukaa. Egaa garuu har'a qubni shan kunii Pooppoo Firaansisk argitanii jirtu geggeessaa itti gaafatama amantii kiristaanummaa akka addunyaatti jechaadha. Bakka guddaa kan qabu mallattoo quba shan kana wal kaasee jira jechaadha. Fakkeenyaaf kiristaana tokko kiristaana kan isin ittiin beektanii mallattoo fannoo isaatiin. Kun garuu gaafa quba shan waltajjii gubbaarra dhaabatanii wal kaasan nuti kan hordofnu amantii mataa keenyaa qabnaa kan jedhanidha jechaadha. Warroonni amantii kana hordoftan qofa wal beekuu danda'u jechaadha kanaan. Pooppoo Firaansisk jechuun itti gaafatamaa geggeessaa kiristaanummaa akka addunyaatti kan ta'e eenyummaan isaa kan hin beekamne argaa jirtu. Waa'ee seenaa isaa haasa'uu qofa miti har'a kan hin dhufe. Seenaa isaa haasa'uuf osoo hin taane mallattoo quba shan kana wal kaasuun isaa kiristaanummaa keessa akka hin jirre ibsa jechaadha. Fannoo baataa jira. Garuu quba shan gaafa wal kaasee jiru kana keessatti amantii warra Illumineetii jedhaman sana. Illumineetii keessaa giruuppii isaanii keessaa tokko ta'uu isaa ibsa asitti. Argitanii jirtu fuula duratti isinitti agarsiiseera. Pirezidaantii duraa kan ture 2015 Baraak Hussein Obaamaa icciitii guddaa qabu. Isaanis maqaa isaaniitiin yeroo biraa waltajjii tokko godhee nan dhufa. Garuu har'a akkamiin wal fakkaachuu danda'anidha. Hundi isaanii giruuppii tokko keessa jiru jechaadha. Waltajjii gubbaarra taa'anii gaafa akkas quba shan wal kaasan kana warri gartuu isaanii ta'an, warri giruuppii isaanii ta'an kanaan isaan beeku. Harka lafa jalaatiin addunyaa kanarratti hafuurri badaa, hafuurri warra Illumineet giruuppii sun akka isaan babal'atan kan taasisanidha jechaadha. Kan uummanni beeku kiristaana ta'uu isaaniidha. Garuu argaa jirtu. Egaa harka kana wal kaasuun isaanii fayyumamini. Kun icciitii isaanii isa guddaadha. Kanaaf kana wal kaasuun isaanii harka dhoksaatiin addunyaa kanarratti Illumineetii babal'isaa jiru warra kanadha jechuudha. Beekamaadha kun ifaaf ifatti kan mul'atudha jechaadha. Mul'ata Yohaannis keessatti kan dubbatame. Biyyoota guguddoo kanneen akka Ameerikaa, kanneen akka Ingiliz, biyyoota guguddooti jiru kan kana babal'isaa jiran jechaadha. Jarmanii biyya hedduudha. Isaan keessaatii jiraattonni kun giruuppii sana walitti qabanii kan guguddisanidha jechaadha. Bal'isaa deemaa jiru jechaadha akkuma amantii kiristaanummaa. Garuu kiristaanummaa fakkaata. Kiristaana fakkaatiiti garuu kan inni harka kana kaffi godhee akkasitti himaa jiru. Ammallee Baraak Hussein Obaamaa isinitti agarsiisaan ilaaltu. Egaa Baraak Hussein Obaamaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii kan ture argaa jirtu
Baaraak Hussein Obaamaa irratti ragaa qabatamaa kan ta'e icciitii maqaa isaa duukaa waan guddaa qabadhee isiniif hin dhiyaadha. Yeroo itti aanuti jechaadha. Kana laayikii gochuutiin uummata keessan bukkee geessisaa. Hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Fayyuma miti jechaadha. Qubni kan wal ka'aa jiru kun mallattoo hedduuti jiru. Mallattoo hedduu keessaa quboonni 5 wal ka'an kun waan ibsan qabu jechaadha. Ibsa mataa isaanii qabu. Nuti guruppii warra eliminate jedhamu sana babal'isaa jirra kan jedhu bakka bu'a. Waliin kaayyoo mataa isaanii geggeeffatu. Waltajjiirra dhaabbatanii maalummaa isaanii ibsaa jiru. Kun ergamatti kennamedha. Dirqama gochuu qabu jechaadha. Namoota geessota ciccimoo addunyaa kanaa hedduu ilaaluu dandeessu. Michael Jackson isinitti agarsiisee jira. Nicki Minaj isinitti agarsiisee jira. Popo Francisco isinitti agarsiisee jira. Quba 5 kan ol kaasanii jiran. Fayyuma miti kan ol kaasan. Guruppii tokko jarri. Kanaafoo of eeggachuu. Osoo hin beekiin osoo beektanii suura keessan akka barbaadanitti kaatanii akkas haala kanaan geggeessitaniinaan guruppiin kun sinduukaa hojii hojjechuudhaaf sinduukaa wanta garaagaraa irra ga'uudhaaf namoota osoo hin beekiin Itoophiyaawii ta'ee gara kanaatti gottatamu hedduutu jira. Sababiin isaas mallattoo waan ta'eef. Kanaaf of eeggadhaa. Kanaaf nuti nama xiqqoodhaa, nuti aangoo hin qabnu, beekumsa hin qabnu maal jechuu dandeessu. Ani kan isinitti maa jiruuf maalidhaa? Suura yeroo kaatan illee harka keessan maal gochuu akka qabdanidha. Harka keessan akkas gochuun sinirraa hin eegamu. Mallattoo hedduuti jiru. Mallattoota sanaa ganaa bal'inaan itti fufee viidiyootiin siniif hin hojjedha. Irraa of eeguu qabdu. Osoo hin beekiin gara hafuura badaa kanaatti gottatamuu dandeessu. Osoo hin beekiin gara hafuura jibbisiisaa kanaatti gottatamuu dandeessu. Osoo hin beekiin hafuurri hamaa kun sinirra buufachuu danda'a jechaadha. Kanaaf maal xaqama? In darba. Biyyi lafaa kun in darba. Fuula waaqayyootti fuula rabbiitti aarsaa nama kaffalsiisa. Kanaaf of eeggadhaas jechuun barbaada. Ammallee suura tokko isinitti nagarra. Nicki Minaj. Nicki Minaj jechuun eenyudha? Nicki Minaj jechuun artistii sirbituudha. Sirbituudha, sirba hedduu sirbiti. Addunyaa kanarratti jechaadha. Akkaataa isheen itti dhanna ishee mul'istee yeroo darbe viidiyoo isinitti agarsiisee jira. Akkaataa isheen itti muuziqaa sirbitu waan amantii duukaa walitti nama buusu, wanta badaa yaada badaadha kan isheen qabattee dhuftee waltajjii gubbaarra dhaabattee sirbitu. Waa'ee ishee isiniif ani ammoo gosu yookiin leellisuu barbaade miti. Garuu ilaala mallattoo isheen kaasaa jirtu. Quba 5 icciitii mataasaa qaba. Kunis eliminatii warra ta'an guruppii isaaniidha jechaadha. So kanarraas of eeggachuu qabdu. Geessota addunyaa, sirbitoota, abbootii amantaa kan ol kaasise kun nun guruppii tokko jedhaa jiru. Nuti waaqa ni faallessina jedhaa jiru. Nuti amantii badaan babal'isna addunyaa kanarratti jedhaa jiru. Kanaafoo of eeggadhaa, of qusadhaa. Baddee jirti addunyaan kun. Addunyaan kun baddee jirti. Kanaaf nuti xiqqoodha. Nurraa akkamiin barbaadu kana, nun akkamiinoo kana goone kana taana jechuu dhiisaa. Viidiyoo yeroo darbe isinitti agarsiiseera. Mallattoo qofaatiin hafuurri itti gale. Kanaaf akkuma kiristaanummaan fannoo baadhatu isaan immoo mallattoo isaaniitiin of beeksisu jechaadha kanaan. Kanaaf icciitiin kun ifa isiniif ta'eera jedhee yaada. Harka quba 5 kana kan ol kaasu yeroo hunda waltajjii irratti mallattoo icciitii biraa of duukaa qaba jechaadha. Eenyullee haa ta'u eenyuma waltajjii tokkorra dhaabatee harka isaa kana wal kaasee akkasiin dubbata taanaan pirezidaantiin keenya suura meeqa akka ka'an isinitti agarsiisa. Ilaaluu dandeessu. Poolitikaa yaada garaagaraaf mini kan hin fideen. Suura pirezidaantii keenya mootummaa Abiyyi Ahmed. Eenyu Abiyyi Ahmed? Quba kana ol kaasuun maaliif barbaachise? Amantanis amanuu baattanis. Pirezidaantii duraanii mootummaa Ameerikaa kan ta'e Baaraak Hussein Obaamaa quba 5 kan ol kaase. Dr. Abiyyi Ahmed quba 5 kan ol kaase. Maaltu wal fakkeesse? Icciitii mataa isaanii kan geggeessan qabu. Waltajjii dhoksaatti wal argan qabu. Waltajjii dhoksaatti geggeessan qabu. Addunyaa dukkanaa sana ifa godhuudhaaf addunyaa kanarratti. Kanaaf of eeggachuu qabdu. Biyya keessa hin seenne, biyya keessa hin jiran jennee of sossobuu miti. Of eeggachuu. Waltajjii irratti wantoota akkasii gaafa agarru irraa deebisuu. Namoota geessota akkasii deebisuu yoo dadhabne hiriyoota keenya obbolaan keenya warra ganaa ol adeeman deebisuu hin dandeenya. Barsiisuu hin dandeenya. Kanaaf maaltu wal fakkeesse? Maaltu walitti fide jechuu dandeessu?
dhibbaaf dhibbatti pirezidaantiin keenyas harka keessaa qabu. Egaa icciitiin isaanii inni guddaan tokko kanadha. Kanaan walii galu. Kanaaf mallattoon kun kan isaanii ta'uu ifaaf ifatti addunyaan kan beekudha. Ijoollee Oromoo sheerii laayikii godhaa. Namoota hedduu bukkee geessisaa. Icciitiin kun faca'uu qaba. Viidiyoo itti aanuun deebi'een dhufaa. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Turtii gaarii.